Akka moltan hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti nageenya Rabbii isin bira haa jiraatu. Ajandaan dhiyeenya kana akka dirmartuu banee faca'ee babal'ataa jira. Kana irratti immoo dhaamsi hayyoota keenyaa Sheekh Jamaal Abu Mu'aad akkasumas ustaaza keenya Sheekh Naasir Hamzaa Galatoomii ulfaadhu Arsiidhaa fi Harargee waldhabeen qabu, jaalala malee jibba waliin qabu, kaleessas kabajaa fi jaalala walii qaba, har'as akkasuma borus hawaasa waliin jiraatu. Hawaasa rakkoo fi bal'oo hunda keessatti walirraa hin hafne kan hawaasni keenya bal'aan akkasitti hubachuu qaba. Ilmaan sikkoo mandootii fi akkasumas Harargeen bahaa dhihaa hubachuu qaba. Inni biroo Kadiir ajandaan inni qabatee dhufe guddaanii jibbi inni ilmaan sikkoo mandoo qabu akkuma jirutti tahee ajandaan isaa guddaan Arsii aarsee ilmaan sikkoo mandoo aarsee xiiqii keessa seensisee akkasumas ijoollee fayyaaleeyyii hubannoo siyaasaa ga'aa hin qabne xiiqii keessa seensisee hawaasa walitti buusuudha. Kaayyoon isaa guddaan kana yaalee jiras yoo ka yaadattan taate baatii tokko lama dura akka ilmaan Arsiitii fi hawaasni keenya ijoolleen Harargeedha kan dalagachuuf biyyaa bahan daangaa Su'uudii fi daangaa Yaman gidduutti akka walitti bu'an namni yaalaa ture tokkoffaan isa jechuudha. As bahee anatu dhaabsisee jedhe. Garuu namnummaan lola san kaasisiisee ijoolleen waliin nyaatan waliin dhugan jaalalaa fi kabaja waliin qabaniif lolli sun dhaabate malee akka lolli sun itti fufee hawaasa bal'aa keessatti sadarkaa biyyaatitti akka deemu yaalii godhaa ture. Kan hawaasni keenya hundi hubachuu qaba. Siyaasa Jawhar Muhammad deeggaruu fi deeggaruu dhabuun mirga isaati. Namni dirqiidhaan Jawhariin deeggari Abiyyuu jibbi yookaan immoo Jawhariin jibbi Abiyyuu deeggari namaan jedhu hin jiru. Namuu fedhii isaatiin waan isatti fakkaate deeggaraa jechuudha. Garuu ummanni kaleessaati qabsoo gooteef, ummanni kaleessaati lubbuu tee dabarsitee kenniteef akka ummata kana gandaa fi gosaan balbalaan lafaan addaan qooduuf kaayyoon ati kaleessaa hidhatteef sun kanaafi miti. Kaleessa hundi keenyaa si jaalanna si kabajnas. Kabaja guddaa sii qabna. Har'a garuu Jawhar Muhammad dahoo godhattee akka nama isa arrabsuu dahoo godhattee hawaasa bal'aa arrabsuun safuudha. Safuu Oromummaa cabsite. Kanaaf ummanni keenya ka Harargeetis ka Arsiitis kabaja walii qabna, jaalala walii qabna. Namni Arsii taatee ilma Oromoo kan Hararitti dhalate beekaa hayyuu xuyxu of xuyxee beeke of xiqqeessite. Kan xiqqeessitu of xiqqeessite. Kadiir tokkicha qofa irratti xiyyeeffatamuu qaba. Sunummaanu waan inni nama dhuunfaa dhiisee gara hawaasa bal'atti dhufeefi. Kanaan alatti Kadiirtu nu tuqee jettanii nama tokko maqaa kaasuun safuudha. Arsii saanduqa obsaa wanti jedhameefis kanaa jechuudha. Hawaasni keenya kana beekee walii hubatee wal beekee
hanga danda'ameen namoota garaa garana goranii babal'isuu barbaadan dhaabuun akkuma hayyoonni keenya har'a sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti dhaamaa jiran dhaamuun akkaan barbaachisaadha. Kadir jedheef, Kadir Arsii arrabseef, Kadir Arsii xiqqeesseef Arsiin hin xiqqaatu. Kadir Arsii guddiseef Arsiin hin guddatu. Uumaa Rabbi guddisee jechuudha. Oromoo tahee ilmaan Booranaa bareentu eenyumtuu gosti anas si caala, anas sirra beekaadha, anas sirra hayyuudha jettu hin jirtu. Hundi keenya oromummaan keenya tokko, lafaaf lafee takka waliin qabna. Sunis Oromoodhaa fi Oromummaadha jechuudha. Akkasumas Oromiyaadha. Kana beekuu qabna hawaasa keenya.